everyone, this is Ethio Social Science. Today we talk about subject verb agreement. Har'a kan ilaalu waa'ee subject verb agreement kan ilaallu ta'a jechuudha. Hordoftoota Ethio Social Science viidiyoo keenya like gochuun jalqaba akkasumas immoo warri YouTube keenya haaraa taatan subscribe gochuudhaan miseensa keenya ta'aa. Ruulii qorumsa haala kamiin akka hojjetamuu danda'u barattoota kutaa 9 akkasumas barattoota kutaa 10 kanneen gajjallaa immoo barattoota kutaa 8 dabalatee jechuudha. Giraamarii ruulii isif fayyadudha jechuudha. So barnoota kana kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Subject verb agreement jechuun maal jechuudha? Qorumsatti akkamitti deebisuu dandeenya subject verb agreement kan jedhamu kana yeroo baay'ee wanti bitaa namatti galu tokko jira jechuudha. Subject verb agreement jechuun subjectiin verbii wajjiniin tokko ta'u jechuu agarsiisaa jechuudha. Yommuu saabjektiin keenya plurarii ta'e yookiin guutuu ta'e verbiin keenyas plurarii ta'uu qaba jechuudha. Yommuu immoo saabjektiin keenya singular yookiin qeenxee ta'e verbiin keenyas maal ta'uu qaba? Qeenxee ta'uu qaba jechuudha. So asirratti isa kana dubbachuu osoo hin taane saabjektiin keenya plurarii ta'uusaa fi verbiin keenya plurarii yookiin singularii ta'uusaa adda baasuun yeroo baay'ee wanta bitaa nama galchuudha jechuudha. So as keessatti play and plays jechoota kana haa ilaallu. Verbiidha jechuudha. Play jechuun verbi waanidha. Akkasumas immoo plays jechuun verbi waanidha. SC dabalata jechuudha. So as keessatti verbiin kun isa kamtu plurariidha, isa kamtu singulariidha. Akkamitti singularii ta'uusaa fakkeenyaaf noun irratti noun irratti SC yoo daballe jechuudha. Maqaalee irratti wantoota irratti yoo SC yommuu daballe maqaalee irratti jechuu kooti. Maal taasisna? Guutuu taasisnaa jechuudha. Fakkeenyaaf student kan jedhu irratti S yoo daballe students jennaa jechuudha. Barattoota jennaa jechuudha. Faallaa isa kanaa immoo verbii irratti S yookiin ES yookiin IES yommuu daballu guutuu osoo hin taane singular yookiin qeenxee taasisnaa jechuudha. Fakkeenyaaf play kan jedhu verbiin kun guutuudha jechuudha. Plays kan jedhu immoo S dabalate. Osoo maqaa ta'e naawuniin kun osoo naawunii ta'e jechuudha. Guutuu plurarii ta'uu agarsiisaa jechuudha. Haa ta'uti plays jechuun singulariidha jechuudha. Okay, when we add S or ES or IES fakkeenyaaf play, plays, plays, get, eats, goes, studies. Isaan kun verbiidha jechuudha. Verbii qeenxee singular verbiidha jechuudha. Verbii irratti S dabalamna singularidha. Subject isaa singularii faana deemaa jechuudha jechuudha. But when we add S on a noun, it is plural jechuudha. Fakkeenyaaf students, animals. Noun irratti S yommuu daballu garuu maal ta'a? Maqaa ta'a jechuudha. Okay, subject verb agreement haala kanaan adda baasnee ka'a. Seerota 10 qabna. Seerota 10 keessaa immoo kanneen kophaatti ilaallu wantoonni lamaan tokko ni jiru jechuudha. Subject verb agreement jechuun subjectiin keenya fi verbiin keenya lakkoofsan yookiin hammamtaadhaan walqixa ta'uu qabu kan jedhudha jechuudha. Yommuu subjectiin keenya guutuu ta'u, verbiin keenyas guutuu ta'uu yookiin plurarii ta'uu qaba. Yommuu subjectiin keenya singularii ta'u, verbiin keenyas singularii ta'uu qaba jechuudha. So subject verb agreement kan jedhu isa kanaa jechuudha. Haa ta'uti yommuu barnoota tense barachaa ture jechuudha. Present tense, past tense, future tense keessatti wantoota kana ilaalaa turreerra jechuudha. Isa arfaffaarra jiru kana alatti jechuudha. Isaan sadan verbi to be, verbi to do, verbi to have isaan kana ilaalaa turre jechuudha. Subjectii isaanii faana akka deemu. Fakkeenyaaf amma verbi to be kanneen jennu are, am, is isaan kun maal faana akka deeman aariin subjectii isaa plurarii faana akka deemu they, you, we isaan kana faana akka deemu akkasumas isin immoo he, she, it faana akka deemu aamin immoo I faana akka deemu ilaallee turre jechuudha. Verbi to do keessatti immoo yommuu present tense keessatti simple present tense yommuu kaasnu isa negatiiva gochuuf yookiin immoo positiiva gochuudhaaf jechuudha. Das akkasumas immoo doesn't yommuu jennu verbiin dhufu verbi waanii ta'uusaa ilaallee turreerra jechuudha. Verbi to have kanneen jennu have, has, had, hasin singularii faana akka deemu akkasumas immoo havein immoo plural subjectii faana akka deemu adda baasnee turreerra jechuudha. Arfaffaa irratti garuu kan hin kaasne tokko modal verbiidha jechuudha. Baay'ee isaanii kan hin kaasne. Modal verbi jechuun kanneen akka can, ability kan agarsiisu jechuudha. Could, should, must kanneen jedhaman kuni jechuudha. Inni immoo maal ta'uu qaba?
can jedhee fuula dura isaatti jechuudha. Saabjektiin verbiin dhufuu qabu verbi waanidha jechuudha. Essii kan ofirraa hin qabne paastensii kan hin agarsiisne verbi ing kan hin agarsiisne verbi waan isaa dishnarii irra orjinaala irra yeroo jalqabaatiif argannu santu dhufuu qaba jechuudha. Moodaal verbisii fuula duratti jechuudha. Kan, could, should, would isaan kana fuulduratti maaltu dhufuu qaba? Verbii isaa dishnarii irraa argannu verbi waanii kan argatu jechuudha. As keessatti verbii foormii meeqan argannaa? Foormii 5 argannaa jechuudha. Verbii tokkoffaa verbii isa orjinaala isa essii ofirraa hin qabne verbi waan kan jennu jechuudha. Verbi waan jechuudha. Verbii essii yookiin essii yookiin ies dabalatu jechuudha. Singularii isaa agarsiisuudhaaf jechuudha. Akkasumas immoo verbii ing dabalatu jechuudha. Past present continuous agarsiisuudhaaf jechuudha. Kan biraa paastii agarsiisuudhaaf ed kan dabalatu jechuudha. Afurii shanaffaan immoo verbii isaa past participle verbii isa maalaa past participle or verbi sirii kan jedhamu kan agarsiisudha jechuudha. So isaan kana haala kanaan erga jenne booda haa eegalu barnoota keenya. Focus some nouns which are plural in form but singular in meaning take singular verbidha jechuudha. Yeroo tokko tokko wanti nu dogongorsiisu jechuudha. Naawuniin maqaanii dhumarratti essii qabaatee wanta baay'isne nutti fakkaatu garuu singularii ta'uu singularii fudhataa jechuudha. Fakkeenyaaf physics kan jedhu physics yoo jennu essii dabaluun keenya fiiziksoota jechnee baay'isuuf miti jechuudha. Uumamumaan maqaasaa dhumarratti essii qabaa jechuudha. So jennee maal jennuu qabna? Physics jennee is jechuu qabna. Physics is a difficult subject jechuudha. Asirraa example isaa. Akkasumas politics yoo jennu politikoota yookiin siyaasota jechuuf miti jechuu uumamumaan essii dhumarratti qabaa jechuudha. Inni kuni subjectiin keenya plurarii ta'uu isaa nutti agarsiisu jechuudha. Uumamaan essii qabu jechuudha. So isaan kun maal faana deemu? Isii faana deemu jechuudha. Maaliif singularidha jechuudha. Isaan kun yoomiyyuu singular subjectidha jechuudha. Physics is difficult subject, politics is a dirty game, news yoo jennu fakkeenyaaf essii osoo dabaluu baanne new jechuun wanta haaraa jechuudha. News jechuun immoo maalidha? Oduu odeeffannoo jechuudha. So essii dabaluu keenya guutummaa isaa yookiin plurarii taasisuuf osoo hin taane uumamaan essiin jiraachuu isaati jechuudha. So isaan kana haala kanaan hubachuu qabnaa jechuudha. Modal verbii arteek verbiiwwan isaa jalqaba irratti kaasuu yaaleera jechuudha. Kan biraa iddoo kanatti jechoota lama yookiin hima lama barreesseera. The police are coming. The police yommuu jedhu yeroo hundumaa aarii faana akka deemu asirratti akka hubattanii barbaada. Akkasumas the police man maaniin dabalamtee jechuudha. Inni jalqaba the police jechuun yoomiyyuu taana plurarii agarsiisaa jechuudha. The police jedhee fuulduratti immoo wanti dhufu sun murteessaadha jechuudha. The police man yoo jedhee singularii ta'uusaa agarsiisaa jechuudha. Wanti police jedhee fuula duratti kan dhufu sanirra hin dhaabbannaa jechuudha. The police jedhee fuula duratti dhumtuu hin dhufu ta'e verbiin dhufe taana verbiin dhufu aarii ta'uu yookiin plurarii ta'uu ta'uu qabaa jechuudha. Okay. 10 best rules on subject verb agreement min jedha jechuudha. Subject verb agreement irratti seerota 10 qabna jechuudha. Seerota 10 kana hundumaa laallee qormaanni kana booda easy nuuf ta'a jechuudha. As keessatti subject is joined by and take plural verb. Subjectiin kamiyyuu yommuu endaadhaan ol qabatu maal fudhachuu qaba? Subjectiin endaadhaan ol qabatu plural verbii fudhachuu qaba jechuudha. Plural verbii fudhachuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf Caalaa Indagalataa play football. Caalaa Indagalataa jedhee play jechuun maalidha? Play essii hin dabalatu. Kanaafuu play jechuun plural verbiidha jechuudha. Malee singularii miti. Play osoo jedhee singularii ta'a jechuudha. Caalaa Indagalataa waan jedheef immoo plural verbii dabalachuu qaba jechuudha. Caalaa Indagalataa are jennaa jechuudha. Caalaa Indagalataa play football jennaa jechuudha. Plural verbiidha jechuudha. The student and the teacher of our school go to Afar. Go kan jedhu kun maalidha? Plural verbiidha jechuudha. There are a cow and a sheep in the street. There are jennaa jechuudha. Maaliif cow and the sheep are endaadhaan ol qabatee jechuudha. Kanaafuu inni endaadhaan subjectii endaadhaan ol qabatu yeroo hundumaa maal fudhata? Plural verbii fudhata jechuudha. Haa ta'uti exceptionii tokko hin qabaa jechuudha. Innis maalidha?
If subjects of two joint statements are regarded as unit take singular verbiidha jechuudha. Yommuu subjectiin wanta tokko ibsuu qofaaf wanta unit ta'e tokko ibsuudhaaf nu fayyadu isii fudhataa jechuudha. Fakkeenyaaf bread and tea is my favorite breakfast. Isaan kun jechuun amma fakkeenyaaf buna shaayiidhaan daabboo shaayiidhaan Amaariffa isaatiin fakkeenyaaf maal jedhaa daabboo baqibee daabboo shaayi waan akkas jedhamu sana jechuudha. Isa ibsuudhaaf maal fudhachuu qabaa? Singularii fudhachuu qabaa jechuudha. Bread and tea are hin jennu jechuudha. Maaliif bread and tea tokko nyaata tokko jechuudha. Walitti nyaata tokko agarsiisa jechuudha. Bread and tea is my favorite breakfast jenna jechuudha. Kan biraa immoo the director and owner of school is going to America. Yeroo baay'ee isa kana kan inni adda baasu artiklii fayyadameeti jechuudha. The director, directorrii fi owner of school, directorrii fi abbaan qabeenyaa mana barumsaa nama tokkicha agarsiisaa jira jechuudha asirratti. Osoo the director and jedhee owner iddoo jedhu kanarratti amma zee dabale. The director and the owner of osoo jedhee maalla nama lama agarsiisa. Namoota garaagaraa lama agarsiisuu danda'a jechuudha. Kana isatti R jennaa jechuudha. Garuu asirratti the director and owner of our school is going to America EC dabalataa jechuudha. Maaliif nama tokko agarsiisaa jira jechuudha. Kabira the director and owner of company buys a nice car. The director and owner of company jedha jechuudha. Isuma jalqabaatee wal fakkaataa. Buys jechuun immoo singulariidha jechuudha. Osoo SC qabaachuu baate immoo plurarii ta'a jechuudha. Okay. Seerri lammaffaan subject joined by as well as together with along with accompanied by agree with first subject. Yommuu as well as together with along with accompanied by jechoonni akkanaa kun jiraatan jechoonni akkanaa kun maal agarsiisu jechoota wajjin yookiin jechoota waliin kan jedhu jechuudha. Jechoonni kun kan isaan bakka bu'an jechuudha. So jechoonni akkanaa kun yommuu jiraatanii kan nuti ilaaluu qabnu verbii jalqabaa subjectii jalqabaa ilaaluu qabnaa jechuudha. Fakkeenyaaf the student is accompanied by teacher play football. The student is amma subjectiin keenya verbiin keenya subjectii isa kam wajjin agree ta'uu qaba yookiin walii galuu qaba. Isa jalqabaa ilaaluu qabnaa jechuudha. The student is kan jedhu kun amma SC qaba jechuudha. Kanaafuu noun irratti SC yoo daballe pluralidha jedheera. Kanaafuu the student is jechuun baay'ina nu agarsiisa jechuudha. Accompanied by'dhaan waan wal qabatee fi isa jalqabaa kana ilaallaa jechuudha. Verbiin subjectiin lammaffaa kan jennu teacher kan jedhu kana jechuudha. Teacher play football kan jedhu. So students waan jedhuu fi play jennaa jechuudha. SC'n daballu jechuudha. Families along with Tola are playing football. Families kan jedhu maalidha? Baay'ina agarsiisaa jechuudha. Kan jalqabaa ilaalla waan ta'eef jechuudha. Tola kan jedhu ilaallu jechuudha. Fakkeenyaaf amma osoo kophaatti barreeffamee along with kan jedhu kana achitti osoo jiraachuu baatee jechuudha. Tolaa jedhee keeti tolaa is playing jenna malee tolaa are playing hin jennu jechuudha. Garuu asirratti kan nuti ilaallu kan jalqabaa ilaallaa jechuudha. Jechoota akkanaa kanaan yommuu wal qabatee jechuudha. As well as together with along with accompanied by jechoota akkanaa kanaan yommuu wal qabate kan nuti ilaaluu qabnu subjectii isa jalqabaa ilaaluu qabnaa jechuudha. So isa kana haala kanaan hubadhaadha. Seerri inni sadaffaan subject is joined by correlative conjunction. Correlative conjunction warroonni wal qabatan immoo maal ta'uu qabu? Correlative conjunction kanneen jennu kanneen or, either, or, neither, nor, not only, but also isaan jennu kanaan yommuu wal qabatanii argina immoo maal ilaaluu qabna? Second subject ilaaluu qabna jechuudha. Isa duraa irratti maal jedheera? As well as together with along with accompanied by dhaan yommuu wal qabatan first subject ilaalla. Or, either, or, neither, nor, not only but also dhaan yommuu wal qabatan immoo second subject ilaaluu qabna jechuudha. Second subject ilaaluu qabna jechuudha. Mee fakkeenyaa ilaallu either rattaa or his sister was at fault. Fakkeenyaaf subjectii lammaffaa ilaaluu qabna. Kanaafuu either rattaa or his sister kan jedhu kana yommuu ilaallu amma maalidha? His sister nama tokko jechuudha. Nama tokko agarsiisaa jechuudha. Kanaafuu was fayyadamna jechuudha. Wasin immoo singularidha jechuudha. Singular past tense verbi to be past tense singularii agarsiisaa jechuudha. Neither you nor your brother amma lammaffaa ilaalla waan ta'eef your brother is jennaa jechuudha. Isa jalqabaa sana ilaallu jechuudha. Is jennaa jechuudha.
Kan biraa C irratti kan ilaalame fakkeenya C Galata or students are to blame. Lammaffaa irra kan ilaallu kan ta'a jechuudha. Galata or students kan jedhu kun maadha? Pluraliidha jechuudha. Kanaafuu are blame are fudhachuu qabaa jechuudha. Osoo immoo jijjiireeti mee fakkeenyaaf students jedhee or galataa jedhe is to blame. Amma immoo studentisiin baay'ee waan ta'eef asitti aariif fayyadamnu jechuudha. Maaliif jechoota kanaan ooriidhaan ol qabannaan either ooriidhaan neither nooriidhaan not only but also dhaan wal qabannaan saabjektii lammaffaa ilaaluu qabnaa jechuudha. Saabjektii lammaffaan keenya asitti galataa nama tokko jechuudha. Kanaaf is jennaa jechuudha. Haala kanaan nu hubattu jedhee yaada jechuudha. Okay. Seerri keenya inni arfaffaan the plus adjective take plural verb. They fi adjectiviin yoo jiraatanii yeroo hundumaa plural verbii fudhatu jechuudha. Bakka kun seera gabaabaadha jechuudha. They fi adjectiviin jedhe. They fi adjective fakkeenyaaf the poor need help. Poor jechuun hiyyeessa jechuudha. The poor they fi adjectiviin walitti yoo dhufan need help. Need jechuun immoo singular verbiidha jechuudha. Needs osoo jedhe immoo qeenxee ta'a jechuudha. S hin dabalne kanaafuu plural verbiidha jechuudha. So the poor need help. The poor man needs help. Amma fakkeenyaaf isa lammaffaarra jiru kana the poor jedhee man jedhe waan ta'eef the poor man needs help. Maaliif asitti the poor jedhee maanii dabaleera waan ta'eef S fudhatee jechuudha. Haala kanaan adda baafachaadha. Biirraan jiru the rich are the rich jechuunis adjectiveidha jechuudha. The blind, the disabled kanneen jedhaman jechuudha. The beautiful isaan jedhaman kun adjectiveidha jechuudha. Adjective they fi adjectivein bakka tokkotti dhufnaanii wantoonni biraa fuula duraatti galuu baannanii direct maal fudhatu plural verbii fudhatu jechuudha. Inni kun seera arfaffaadha jechuudha. Okay. Seera shanaffaarra geenyeerraa here and there the subject agree with its complement. Here fi there jechi kuni it is complement kan isa fuula dura jiru laallaa jechuudha. Here fi there irratti kan wanta isa duratti barreeffame san laallaa jechuudha. Wanti jechoota kana duratti barreeffame plurarii taanaan plural verbii fudhata, singularii taanaan singular verbii fudhata jechuudha. Fakkeenyaaf there are students in the classroom. Students there are students kan jedhu kun maalidha? Baay'ina agarsiisaa jechuudha. Kanaaf are jennee jechuudha. There are students in the classroom. Here is the boy. The boy jechuun maalidha? Nama tokko yookiin mucaa tokko jechuudha. The boy. So is dabaltaa jechuudha. There fi here kan fuulduratti barreeffame sun singularii yookiin plurarii ta'uusaa ilaallee murteessinaa jechuudha. Seera ja'affaanii the number of and a number of dha jechuudha. Asirratti barreeffamni xiqqaate jechuudha. The number of and a number of dha. The number of yoo jedhee yeroo kamiyyuu jechuudha. The number of jedhee yoo nu gaafate singular verbii fudhata jechuudha. A number of jedhee yoo nu gaafate immoo plural verbii. A number of jechuun baay'ee nu agarsiisaa jechuudha. The number of jechuun immoo waan tokkicha nu agarsiisaa jechuudha. So a number of yoo jedhe plurarii, the number of yoo jedhe singularidha jechuudha. Fakkeenyaaf haara kan jiru the number of students has passed the exam. The number of students asitti students kan jedhu baay'ina agarsiisa. Students kan jedhu garuu maaliif haasii ta'a haabii maaliif hin taane hin jedhina. The number of jedhee waan nu gaafatuu fi students kan jedhu kun murteessu jechuudha. The number of jedhee waan nu gaafatuuf has passed. Haasin immoo singularidha jechuudha. Asirratti immoo a number of studentidha S qabu silaa maaliif haabii ta'a hin jedhamu jechuudha. So a number of jedhee waan nu gaafate singularii isaa ta'u plurarii isaa ta'u fuulduratti kan barreeffame yeroo kamiyyuu maal fudhata plural verbii fudhata jechuudha. Okay. Seera torbaffaa a verb in its relative clause agree with its antecedent jechuudha. Relative clause kanneen akka who, whom, which isaan jennu kana irratti kan murteessu verbii wajjin galu kan murteessu antecedent isa dursee kan barreeffame jechuudha. Isa dursee kan barreeffame jechuudha. Isa kanas isa dursee kan barreeffame jechuudha. For example, the farmer who has gotten a land become rich. The farmer who has gotten a land become rich. The farmer who
antisidentii isaa yookiin huu dursee kan barreeffame maalidha? Faarmaadha jechuudha. So the farmer yoo jedhu S hin qabu jechuudha. Kanaafuu maal nu agarsiisa? Singulariidha jechuudha. Kanaaf haasii fudhata jechuudha. Haasiin immoo singular verbiidha jechuudha. Biirra kan jiru the students who have passed the exam will go to university. Asirratti the students S dabalataa jechuudha. Kanaafuu the students who have passed the exam will go to university. Students kan jedhu who dursee kan barreeffame maalidha? S dha jechuudha. Kanaafuu students baay'ina jechuudha. Kanaafuu maal fudhataa? Plural fudhataa jechuudha. Kanaaf haafin immoo singular verbiidha jechuudha. So which relative clause kanneen jedhamu kana yommuu dhufan isa dursee kan barreeffame irratti hundoofne deebii keenya deebisnaa jechuudha. Okay, seera 8ffaa sentences starting with inni kun baay'ee qormaata irratti yeroo baay'ee kan dhufudha jechuudha. Each of, either of, neither of, every one of, none of, many, must isaan jedhan kun yeroo kamiyyuu taanan bakkee barbaadan yoo dhufan singular verbii fudhatu jechuudha. Take singular verbii fudhatu jechuudha. Fakkeenyaaf each boy and the girl is working hard is easy fudhata jechuudha. Each day and each hour brings new challenges. Endaadhaan waliin qabachuu isaanii ilaallu jechuudha. Each kan jedhu kana ilaallaa jechuudha. Each day and each brings new challenges. Ichiidhaan either everyone dhaan waan wal qabatan ta'uu qaba inni kuni singular verbii fudhachuu qaba jechuudha. Expression of quantity, distance, time, and amount take singular verb. Expression of quantity, distance fageenya kan agarsiisu, ibsamni fageenya agarsiisu, yeroo kan agarsiisu, isaan kun yeroo kamiyyuu taanaan inni kun yeroo baay'ee nu mudata jechuudha. Singular fudhatu jechuudha. Fakkeenyaaf 5 miles or 5 kilometers are hin jennu jechuudha. 5 kilometers are hin jennu jechuudha. 5 kilometers is jennaa jechuudha. Fageenya onneen fudhatu. Fakkeenyaaf 100 bir is 100 bir are hin jennu jechuudha. Isaan kun maal fudhatu? Singular verbii fudhatu jechuudha. Seerri kurnaffaan fraction and percentage take singular verbiidha jechuudha. Fractionii fi percentageii yommuu dubbannu singular verbii fudhatu jechuudha. Fakkeenyaaf 1/3 of sugar is enough jenna jechuudha. 1/3 gaafii bifa barreeffamaas barreeffamuu danda'u jechuudha. 1/3 tokko sadaffaa of sugar is jenna jechuudha. Percentiidhaan immoo yommuu ta'u fakkeenyaaf 50% of people is rich is jenna jechuudha. Percentage jechuudha 50% of people is rich jenna jechuudha. So barnoota har'aaf jenne asirratti xumurree jirra. Viidiyoo itti aanu jechuudha. Short answer and tag question kan jedhu barreessanii dhufa jechuudha. Haala kamiin akka hojjennu yes jennee yes fakkeenyaaf yeroo baay'ee yoo gaafatamu yes I can, yes I do, yes good, yes he does kan jedhamu kun haala kamiin akka galu seera qabaa jechuudha. Barnoota kanaan bifa gaafiitiinis qophaa'ee jira jechuudha. Akkasumas question kanneen jedhaman maal akka ta'an ilaallaa jechuudha. Viidiyoo itti aanuun immoo passive and active voice kan jedhu saasumaan qabadhee isiniif dhufaa jechuudha. Galatoomna.